Firi fira jalu nama si jalatu orang di jala atu yomal anam di jala deiman akkasumas activist akkasumas amma gara artisti gareera artist maammee jedhamaan jedha maali maqaan isaa kana mutisne هيا أركفون خليكي جرتو هيا جرتو هيا أركفون كبجمتو تلمان رمو كان ديلا دنيا ركلكمتن أكسو مسيحولام كيستو channel abbay mana finfinne tingoftiin gijare jirtan marti keessanu baga guyyaa kana nasinga hadda jechuudhaan maqaan kiyya Abba Imana president akkasumas activist akkasumas amma gara artisti gareera artist maammee jedhamaan jedha maali maqaan isaa kana mutisne ededummaade irra kuchise ayye kamiifu abbaan imaanaa finfinnee kun yani maqaa maaragii hedduu qaba baay'isa way maqaa prezidaantummaas namminaan kenne abbaa imaanaa finfinnees namminaan kenne aktiivistummaas namminaan kenne maali maqaan dillu kun warra kuchiste ayya kanaafuu jechuudhaan dhaloonni kiyya godina Jimmaa magaala Guumaa kan jedhamtu tan dhaladhee guddadhee mee sabboontu kiyyame namoonni hedduun chaanala kiyya jalatti si beekanii maqaa kee dhaloota kee gabaabinaan mee maqaan kiyya sabboontu Muhammad Nanjaani hayya jaaja aanaa markaa balloo biyya jaamtutti daladhe ammaaf kan hin jiraadhu Finfinnee walumaan jira hayya ani leena kisootti aanaa godina aanaa odaa bultumtiin guddadhee ammoo kan itti dhaladhee aanaa gammachiisii ganda bareemootiin dhaladhee bareemoo biyya jaamtutti dhaladhee baddeessatti guddadhee aanaa odaa bultumitti amma eessa jiraattaa amma magaalaa Finfinneetiin maqaan kiyya Paakaandii Hussein jedhama hayya obboleessa kiyya ayyee anilleen godina Harargee lixaa aanaa jirutti dhaladhee amma Finfinneen jiraadha maqaan koo Ziyaan Muhammad yookaan hirkataa goitaan naan jedhan aha anilleen godina Harargee lixaa aanaa Bookee magaalaa Bookee guddoo kan jaamtutti dhaladhee akkamitti guddadhee anas Haaruun naan jedhama hayyeegaa akkuma beektanuu diyaaspooraan kutaan lammaffaa namoonni keessa jiranuu akka waardiyyaatti ta'e kan hojjetu isaa akka hiriyaa Paakaandii ta'e kan hojjetu isaa egaa haala keessa jiranuu komeediin standard komeediin kutaa tokkoffaa isinii gadhiifamee jira chaanala kiyya irratti ilaala kutaan lammaffaa sitti fufaa sabboontunis yookaan immoo Rehaana kan jedhuun dhiyaattee jirti kanaan dura abbaa jimaa kan jedhuun hin beektanii sabboontuu keenya jechuudhaan haadha jechuudhaan namoota heddummeessinee waliin dalagaa jira by the way kanarratti waan inni isinitti mujjira Paakaandii jedhama yookaan yeroo dhiyeenya jechuudhaan gara artiitti nama seenuu Paakaandii kiyya Paakaandiin kun gara tanarraa qaba anarraa qaba jechuun Oromoo hundarraa qaba jechuudha dhimma Oromoo tokko dhimma Oromoo miiliyoona 77 yeroo hedduun isinitti hima irraan isinii deebi'a akkasuma dhimmi koo dhimma koo haa ta'u malee artiist Paakaandiin gaafa dheengadda Iskindir Naggaa caasaa isaa fudhatee gaafa mana koo marsu yeroo awwalaaf jechuudhaan maali nafne yeroo isiniin jedhu isiniif galaa meecaali nafne ijoollee dile jechuudhaan makiinaa sadii kan fuudhee dura bu'ee dhufee isaa naa galateeffadha galatoomii Paakaandii galatoomii thank you qeerroo jabaadhaa asuma Finfinnee jiraataa amma gaa hiriyaa taane hiriyaa miti obboleessa waliif taane dalagaa tokko ummata keenya dila duniyaa irra jiranuu namoonni amma waa'ee beektaa namoonni duniyaa kana sirriitti hin beekan amma diyaaspooraan ture biyya alaan ture yeroo jiraadhu namoonni diyaasporaa kun maal fedhanii ofumarraa ka'ee beeka siyaasni kun sammuu jaraa nyaatee rakkinni kun roorroon kun duunni kun wanti hundinuu amma ummanni kun kana keessaa bahee rahatoo fedha baako bashannanaa barumsa barachuu kanaafuu jechuudhaan nuti walitti dhufeenyi keenya immoo isin bashannansiisuuf akkasii amma Paakaandiin keenya gidduu kana kilipii ajaa'ibaa isiniif gadhiisa artii komeedii mata dureessa diyaasporaa jedhu kutaa tokkoffaa keessanii jira hunda keessanuu sheer waliif godhaa waan keessattuu Finfinnee irraa isinii gadhiifnu maallaqa guddaa nyaata asitti waraabuuf ol fe'uuf wacii keenya jira waan akkasiitiin yeroo yaaddanu maallaqa guddaa itti baafnaa kanaafuu jechuudhaan rakkoo intarneetaa jira sanas furuudhaaf meeggabaayitii guddaa
megaabaayitii guddaa maallaqa guddaatti baafna. Kanaafuu waan asii gadhiifamu akka salphaatti ilaalle please ilaaluu qofaa miti sheerruuf godhaa jenna miti. Sanuma irraa Oromoo irraa akka nuuf ilaalanu ammas immoo yeroo lama sadii nuuf ilaalan. Kan nuuf Sadii miti 5 torba 10 godhanii haa ilaalan. waan si dhibu keessaa jarri Tigree miiliyoona 5 heddumminni jira. Viidiyoon Tigreen tokko gadhiisu kiliippiin Tigreen tokko gadhiisu mee Tigree muuziqii jedhaati yuutuubii keessa seenaa miiliyoona 50 miiliyoona 60 miiliyoona 70. kan daawwatu Kan daawwatamu jechuudha. Mee aartii Oromoo immoo aartistii haa ta'u koomeedii haa ta'u nama meeqa nama 1,000 2,000 5,000 ajaa'iba. Heddumminaan garuu Nutuma miiliyoona 77 nuti. Miiliyoona 77 jechuudha. Miiliyoonni 5 qaroominaan nu caalan maaf caalan beektu amma jarri Tigree sun akka faranjiin kaffaluuf yuutuubii irraa akka maallaqa argatan waan beekanuuf yeroo lama sadii yeroo 10 hin fe'an yeroo bilbila namaa yuutuubii irraa fe'an daawulood hin godhan feesbuuk irraan gadhiisan takkaa muuziqaa Tigree feesbuuk irraa gadhiifamu argiteetta kan Oromoo jira moo hin jiru Ni jira diraamaa keenyas kunoo gadhiifamee jira akkas ta'uu qaba Akkas ta'uu yeroo lama sadii irraa ilaalaa barataa maal rakkoo qaba Rakkoota kan faranjiin nu kaffala miti Eh. tokkoffaa immoo amma mana madaamaa jarri dalaganu maallaqaan ilaalalu yuutuubii firiidha tola mana namaa waan dalaganuuf waan jarri Awurooppaa jiranuuf firiidha tola jechuudha waayifaayi kanaafuu tola nu ilaalanii nu fayyaduu qabu kana amaanaa jennee Oromootti mana Amaanaa. keessattuu Oromoo biyya alaa jiraatanitti of course Oromoo biyya alaati kaa Addunyaarra jiran guutuu. akkasi kanaafuu akka nu ilaalanu nutis immoo karaa dandeenyuun idiif goonee waan babbareedduu waan jechuudhaan jecha fudhatamaa yaada fudhatamaa yaada gadi bu'aa nurraa hin argattan muudii qaba istaayilii qaba kaaraaktarri keenya kaaraaktara ajaa'ibaati ji'a sadii irratti barreeffame kan barreesse Paakaandi mata duree diyaasporaa jedhu kan jechuudha ammas naa galateeffadhaa Paakaandi galatoomne Hedduu galatoomaa. Hedduu galatoomaa. baay'ee galanni Boolli kai. keessummaadha. Kanaafuu kutaa tokkoffaa, kutaa lammaffaa, kutaa sadaffaa itti fufaa, kutaan tokkoffaa gadhiifamee jira. Kutaa lammaffaas itti fufaa. Kanaafuu nuuf ilaalaa. Ilaaluu qofaa miti laayik nu godhaa. Laayikii qofaa miti sabiskiraayibis godhaa nu heddummeessa. Amma garuu Paakaandiin waan tokko Oromoo irraa barbaada. Baakandii. Paa osoo hin taane baakandii. Baakaandii kan jedhu chaanaala banatee jira. Anis maammeen amma fakkeenyaaf Oromoon amma wanti isin hubachuu qabdanuu ijoollee kana obboleessa walii taanee boriftaan Finfinnee keessatti waan dhufuun beekamu. Haadha koomeedii keessa jira. Ittiin buluuf, ittiin nyaachuuf, ittiin argachuuf miti. Bor waa'ee Finfinnee wanti tokko kaateenna numatu waliin kaa'amti. Nu keessaa eenyu akka du'u, eenyu habashaa maal akka gootu rabbitu beeka. Eenyu akka hidhamu rabbitu beeka. Kanaafuu waa'ee qabsootis, waa'ee Finfinnee irrattis, waa'ee maal irratti osoo hin sodaatiin dhibbaan dhibbatti isiniif dalaguuf, dhibbaan dhibbatti isinii waliin jirra. Kanaafuu Baakaandii kan jedhu Baakaandii eenyuti? Baakandii Oromoo. Baakaandii Oromoo kan jedhu YouTube channel linkii isaa isiniif maxxansa. Ammas immoo viidiyoo channel isaa irratti fe'een share isiniif godhaa. Subscribe godhaati anas gammachiisa. Yoo jarri amma subscribe jira 1,000 guutee watch time 4,000 sana waan fedhan guutanii akkuma kiyyaa kana jarris YouTube irraa maallaqa argatu jechuudha. Jarri ijaaramanii tokko ta'anii akka jarri guddatanuuf anis gargaaranii jira. Kan ani immoo gargaaruuf gargaarsi kiyya kan inni milkii argatu gaafa isin channel isaa subscribe gootanuuf. Takkaa Oromoo kadhaa dhimma dhuunfaa kiyyaa akkas naa godhe akkas naati isin jedhin beeku. Bishaan kubbaayyaa tokko naa biti isin jedhin beeku. Hin beekta. Chaanaala Baakaandii kana Baakaandiin gaafa sana osoo hin du'ee jiraadhe silaa hundi keessanuu silaan boossanii reenfi kiyya piroofaayilii irra jira. Alhamdulillah galata Rabbii galata jaraa dhufanii naa qaqqabanii eenyu eessa jiru jedhanii makiinaadhaan jechuudhaan na fuudhanii bakka jarri jiran amma qeeroodhaan hin marfamee jira. Duraan illee fagoon ture amma jarumaan hin marfamee jira. Kanaafuu naa jajjabeessaa kabajatti naaf horaa nama hin jaalladhu naa jaalladhu Oromoo. Wanta sitti man hordoftoota abbaa haqaa jalatti abbaa imaanaa Finfinnee jalatti yuutuubii jalatti pirezidaanti maammee jalatti namoonni hedduun ituu ida'ame miliyoona 2 ol hordoftan nama hin jaalladhu sabiskiraayibii 1,000 guutuufii qaba mucaa kanaaf. Baakaandii Oromoo irra hin deebi'a. Baakaandii Oromoo irra deebinu Baakaandii Oromoo chaanaala obboleessa kiyyaati jira. Amma immoo sirba jechuudhaan yookaan weelluu ajaa'ibaa jechuudhaan fidee dhufaa jira gidduu kana mee nuuf gadhiisime haa dhaggeeffatan. Sirba gidduu kana kan isaa ba'uu jechuudha weelluu haaraa haala raappiitiin huumaayineessu habashaa qofaa kan raappii hojjetu habashaa qofaa waa west kan jedhu Oromoo irraan bareedu wala guddifu wala kabajinu
إفي ولي أكمل إني كان إني هذه برسي سلوفس كنف كيسي دافس بوتا كن أورمو لا كنف واحد دي بربار إلى ألف شير قديف لا كنف ما تسرافة يا أورمو ما تسرافة يقول لك أنا إن شاء الله جميلة لما دابتني بكا قد أكجريغا أنوف channel asa music asa wain ni gaddi su erga gaddi se bode yora bichali channel asa rati gaddi sa kiyarati sini gaddi sa ila lafi dawat dafi amma simmo bakanti oromo jettani profile sura enyu terega Suuraa ya biteetti irra jira. kan kof kan saati by the way brother wali thani jirra heddu jaladani heddun kabajani nama lubbu ko yambise akhi rabbi gadit FM akasimit sabontu kiya wajira dabachi kamni ko show Wajjin dhaabbachuu qaba. هيا سبونتو قبنوفتي جرتا ما إني نموني هدون جتشودام سبونتو أباجي ما سنة رتبه كنو مو كم براتي سينجر أجرو ما أكتر كنو ترى قبنوفتي سينجر أجرو مي دلقاني مالي أما نقر سيسو لبدي هيا Yalla ma busy. هيا قد يسير هاي اجا ويلو كنا حالا كليبي الرتي دلقا جرا ان شاء الله جتشودام نموني اجائبا كليبي سنه كيسا جرو هدو الرتي ددبا بحالا حارياتين حالا امياتين جتشودام باكانتين اورومو اسني فيدل فاير جباچو قبم جباچو قبم جباچو قبا ابو anga foromo rabbi siago Rabbi ago. bakka gudda rabbi siage wallahi. sabontun immo sabontu muhammad wajette jirti maammeni betta an dalagan agarsisun fede male an dubbaddu ati dubbaddu nan jette sigale thing of thing ya oromo ati dubbaddu rakon qabu an dalagan ina agarsiisa akasimo dalagan agarsiisa dalaguman sini jira thank you Kilipin inni mo paakandin Oromoo itti beelee ittiin dheebooti waa meeqa bu'aa meeqa keessa dabree torbee kana keessa isiniif gadhiifama of saatii nu eega. galatoomaa sinin jira thank you oromo Thank you. Qeerroon isaa galatoomtu.